إما أورومو رت واشرم تجنان إنفودن إبا بربانا إبا أركناني مو دوبت جنو جتو كاناف هنك بلسة سنبازنوت أني يوكا نندوا يوكا نمو بلسة سنبازا كانونا Ashamaa jenne kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa Jiituunius oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Osoo oduu keenyatti hin darbin chaanaalii kanaaf haaraa kan taatan sabskiraayib gochuun nu tumsuu dandeessu. Gara oduu keenyaatti yoo dabarru mariin araaraa wal qabatee dhiyeenya kana mariin araaraa marsaa lammaffaa geggeeffamaa ture waliigaltee tokko malee xumuramuun ni yaadatama. Haa ta'uuti hooggantoonni olaanoo bilisummaa Oromoo Jaal Gammachuu Abbooyyee fi Jaal Marroo Dirribaa gara biyya hin deebine. Sababbiin isaas ifa ta'uu baatus mariin araaraa marsaa sadaffaa achumatti eegaluu danda'a oduun jedhu ni jira. Odeessa kan biraatiin mariin araaraa marsaa lammaffaa irratti gaafiin ka'an maal fa'i? Mootummaan Ameerikaa marii araaraa Taanzaaniyaa irra geggeeffamaa ture irratti akka mootummaan Itoophiyaa fi ABO'n akka dhukaasa dhaaban gaafatee ture. Gaafilee gara ABO'tiin ka'an maal fa'i? ABO'n gaafilee kanneen kaaseera. Mootummaan ce'umsaa akka hundeeffamuu fi hidhamtoonni siyaasaa maqaa ABO'n hidhaman akka gad lakkifaman kaasee ture. Gama mootummaa Itoophiyaatiin gaafileen ka'an waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa waraanaa of harkaa qabu akka hiikkatu gaafatee ture. Garuu gama ABO'tiin fudhatama hin arganne jedhe namni IGAD bakka bu'ee maricha irratti argame. Oduu guyyaa har'aaf qabannee kanuma odeessa haaraa marii araaraa ilaalchisee akkasumas odeessaalee biyya keessaa fi biyya alaa argachuuf